Akkam jirtu hundumti keessanuu nagaa keessanii galanni Waaqa haa ga'u. Nagaa ofiitiin nu eegee carraa qabaannee jiraannee yeroo kana fuula isaatti akka argamnu Waaqa nu gargaareef galata addaan fuudhamee dhiyeessinu maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Akkam jenneeree isa kana waaqan. Dhugaan mana sagadaa, dhugaan bu'uura amantii kiristiyaanaa karaa addaatiin kan irratti bu'uureeffame macaafa qulqulluu maal jenneeree dhugaa kana waaqan. Waaqan dhugaa kana. Ergaa baay'ee murteessaadha faaruun dabarfame. Mee achirratti hundoofnee ragaa macaafa qulqulluu amma kenname yookaan immoo tokkoffaa Qorontos, lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsi 13 irra jiru yaada addaan qabnee gadi fageenyaan ittiin dallanee ilaalla. Mee kadhaadhaan jalqabna. Waaqayyo karaa addaa akka nu barsiisuuf hin kadhanna. Gaarummaa nutti agarsiiftee harka kee nurra qabdee jiraannee yeroo kana fuula keetti akka argamnu sanu gargaarteef abba galanni si haa ga'u. Jaalalli karaa ilma keennu mul'ate addaa sammuun namaa kanatti ilmaamuu hin danda'u ulfaadhu. Ammallee hafuura kee qulqulluu karaa ilma keennu irra dhangalaasi. Keessi keenya alli keenya foolii ilma kee akka dha'uuf humna nuu dabale. Qorannaa dhugaa amma qorannu keessatti immoo ifa addaatiin jireenya keenya to'adhu. Fedha kee raawwadhu maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Tole, qorannaan keenyaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 13 afaan Oromootiin 13 irra jira. Amaariffaaf Ingiliffaaf immoo irratti immoo 13 14 irra jira jechuudha. Mee dhannee eericha akka jiru hin dubbifnee tokko tokko isaa adda baafnee ilaalla. Akkasumaan waluma dhoofnee waanuma sadi maqaa dha'ee fuduu hin taane maal jedhaara macaafni qulqulluun. Isa kana dhannee macaafa qulqulluu diiteelii isaa ilaalleet hin jenne jechuudha. Mee wajjin maal ilaalleet hin jenna? Macaafa qulqulluu dubbifataama deemna jechuudha. Dubbifataama wajjiniin deemna. 13 12 irraan gadi qabee yoo dubbise 13 12 irraa lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irraa yoo dubbise yaada qulqullaa'aatiin wal dhungachuudhaan nagaa ol gaafadhaa. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu nagaa isiniif dhaamu jedha Phaawulos. Garaa jaalalaatiin garaa qulqulluudhaan dur yeroo konfiraansii deemnu roobii deemnee gaaf dilbata gargar gallu namoonni wal dhungatanii wal booyanii gargar galu. Garaa jaalalaarraa kan ka'e jechuudha. Wal dhungoo isa amma addunyaan karaa biraatti jijjiire kana miti. Wal dhungoo isa jaalalaa isa garaarraa madde jechuudha. Jedhee ka'eetiin lakkoofsa 13 irratti ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos. Ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos. Jaalalli Waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessa wajjin haa ta'u. Ameen. Goolabbii ergaa isaa irratti. Akkuma Kiristoos goolabbii ergaa isaa irratti Maatewos 28:19 irratti deemaa addunyaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti isaan cuuphaa duukaa buutuu koo taasisaa jedhe ammallee Phaawulos warra Qorontos ergaa lammataa isa yeroo goolabu ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu isin wajjin haa ta'u jedhee goolabe. Amma kana booda qorannaa ilaallu kana keessatti iddootti sadii wal faana caqasamanidha yeroo bal'inaan kan ilaallu. Garuu ammaaf kana irratti xiyyeeffannee ilaalla. Isa Maatewos 28:19 yeroo biraatti deebina. Ammaaf lammaffaa Qorontos 13:13 irratti ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessa wajjiniin haa ta'u. Mee bal'inaan seenuu keenya dura tokkummaan keenya eenyu wajjini yaada jedhu eeruu dabalataa kanarra ilaallee kaane maal jechuudha kan jedhu tokko tokkoon ittiin deebi'a. Akka yaadatti qaban kana dhumarratti sitti deebiin dubbisa. Ergaa Yohaannis 1:3 irraa akkana jedha. Akkuma jedhee booda sitti deebi'a. Isin wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa arginee fi isa dhageenye sana isinittiin himnaa. Tokkummaan keenya immoo abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjini jedha. Sila Phaawulos maal jedhee ture? Jaalalli Waaqayyoo ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu jedha jechuudha. Amma tokkummaan hafuura qulqulluu jedhee ergaa Yohaannis irratti immoo maal jedha Yohaannis? Isa argineef isa dhageenye isinitti himna. Tokkummaan keenya nu wajjin tokkummaa qabaataniif tokkummaan keenya abbaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jedha. Tole gara Qorontositti isin deebisa. Tokkoffaa jaalalaan ilaalla. Wanti hundi jaalalaan jalqabuu qaba. Addunyaa kanarratti seexanni wanti inni godhe guddaan jaalala akka namni hubannedha kan godhe. Filosofii amantii hundumaa keessatti kan seexanni haguuggee dhokse jaalala. Akkamitti jechuu dandeenya?
akkuma kanaan dura yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadhu filsifannaan karaa addaatiin waa'ee waaqummaa irratti kennamu irratti hundaa'e jechuudha. Eenyummaa waaqummaa ibsuu irratti hundaa'e seexanni hiikaa garaagaraa kenna. Warri Kiristoos qofa jedhan jiru. Kiristoos qofa warra jedhanii abbaanis Kiristoosima, Kiristoos ilmis Kiristoosima, hafuurri qulqulluunis Kiristoosima jedhu. Kanaaf wangeela Yohaannis 3:16 hiika dhabsiisa jechuudha. Akkamitti Waaqayyo tokkocha ilma isaa amma kennuutti biyya lafaa jaalate. Eenyutu jaalate? Waaqayyo. Akkamitti jaalate? Ilma isaa kennuudhaan. Yoo hundinuu ilma isaa ta'e immoo kunii kan qabu jechuudha. Tokko kana lammata. Kiristoos uumamaadhaa ka jedhan jiru. Kiristoos waaqummaan qabu uumamaadhaa ka jedhan jiru. Kiristoos uumamaa miti. Uumaadha. Tole. Kanaaf warri Kiristoos uumamaadha jedhu Waaqayyo tokkocha ilma isaa amma kennuutti biyya lafaa jaalate ka jedhu hiika dhaba ammas. Sababni isaa ergamoonni ilmaan Waaqayyooti, dhalli namaa ilmaan Waaqayyoo. Tokkocha ilma isaa kan jedhamu ka akkasaa, ka eenyummaa akkasaa qabu, ka waaqummaa isa wajjin hojjetu ilma Waaqaa akka uumaman taane ilma Waaqaa isa uumaa jedhamu. Divine Son of God jedhama fuura. Kana tokkocha qabu jechuudha. Kanaaf ammallee tokkocha ilmaa kana dabarsee kan jedhu hiika dhabsiisa. Inni biraan mootu addunyaan guutuun keessaanuu sammuu kana kan olii gad raafamu dhimma sadan tokkummaa wajjin wal qabatee. Sadiinuu wal qixa wajjinumaan turan yookaan jedhu ta'e tokkocha ilma isaa amma kennuutti biyya lafaa jaalate ka jedhu ammallee ka dhaba. Sababni isaa sadiin wal qixa ta'anii ka'umaanuu waliin caallitu ka waliin jiran keessaa tokko deema. Kanaaf akkanumaan jaalala jedhame malee jaalalaa miti dubbichi walii galteedha jechuudha. Sadiitu walii gale. Sababni isaa wal qixxeedha. Uumamaan tol caalanii hin jiru. Amma as keessatti illee jaalalli maal ta'eera? Dhokateera. Jaalalli aarsaa abbaan kafale aarsaa guddaa. Akkuma Yisiyaa Abrahaam ilma isaa Yisaaqiin kennuudhaaf aarsaa guddaa kafale. Karaa irratti ilmi isaa yaa abbaa jedheen. Wanti hundinuu qabannee deemarruun kunooti meetii maaliin hoolaan qalmaa jedheen. Abbaan duddarraa garagalee jedha. Akkasumas Kiristoos keessa maneetti abbaa gaafii gaafate. Yaa abbaa jedhe. Yoo fedhe kee ta'e xoofoon kun narra haa darbu jedhe. Garuu immoo fedhe kee haa ta'u jedhe. Amma kana sii gadhabsiisa jechuudha. Inni dhugaan Waaqayyo tokkocha ilma isaa amma kennuutti biyya lafaa jaalate. Kanaaf jaalalli Waaqayyoo jedhe. Amma kana ilaalla jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo ayyaana Kiristoositti dhufnaa tokkummaa Hafuura Qulqulluusitti dhufu. Jaalala Waaqayyoo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Waaqayyo tokkocha ilma isaa amma kennuutti biyya lafaa maal godhe? Jaallate. Eenyudha inni jaallate kun? Adda baasuu qabna. Sababni isaa garuu dubbataarru Waaqayyo karaa addaatiin abbaa, ilma, hafuura qulqulluudha. Eenyutu biyya lafaa jaallate? Macaafni qulqulluun akkas jedha. Waaqayyo akkasitti tokkocha ilma isaa amma kennuutti biyya lafaa maal godhe? Jaallate. Jaalalli eenyu jenneera? Jaalalli Waaqayyoo. Ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos. Tokkummaan hafuura qulqulluu jenneera. Amma jaalala irraa jalqabu qabna jaalala laala jechuudha. Maal jedhaa? Waaqayyo akkasitti tokkocha ilma isaa amma kennuutti biyya lafaa jaallate. Eenyutu biyya lafaa jaallate? Waaqayyotu jaallate. Hamma tokkocha ilma isaa kennuutti. Roomee 8:32 irratti akkas jedha. Erga ilma isaa tokkocha nuu kennuutti hin sassanne akkamitti karaa ilma isaa waan hunduma nuu kennure jedha. Waan hunduma nuu kennure jedha. Waan hunduma kana keessaa mootu akkuma Luqaas boqonnaa 11:13 irratti dhawu isin namoota taatanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu kan jaallattan yoo ta'e abbaan keessan inni waaqarraa immoo akkamitti caalchisee hafuura qulqulluu isiniin kennure jedha jechuudha. Waan hundumaa jedhame keessaa waan hundumaa jedhamu karaa ilma isaa kan nuu kennan hafuura qulqulluudha. Karaa isaa waan hundumaa walii qabameetiin jedha. Kana booda ittiin deebi'a. Amma Waaqayyo tokkocha ilma isaa amma kennuutti biyya lafaa maal godhe? Jaallate. Jaallate jedha. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu eenyutti? Ilma Waaqayyooti. Hojii ergamootaa 4:12 irraa jechuudha. Hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha. Haa baduuf miti jedha. Kanaaf Waaqayyo tokkocha ilma isaa amma kennuutti biyya lafaa maal godhe? Jaallate. Ergaa Yohaannis irra dhadheemmootu kan abbaa akka ta'e specifically ilaalla jechuudha. Ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irraa akkas jedha. Waaqayyo jaalala waan ta'eef, Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaallatin Waaqayyoon hin beekne jedha. Waaqayyoon hin beekne. Waaqayyo jaalala tana jala naamuraa dhumarratti deemuun kunaaf. Waaqayyo akka nu isaan jireenya argannuuf tokkocha ilma isaa biyya lafaatti ergee
Kanaan jaalalli waaqayyo nu gidduutti maal ta'e? Mul'ate. Jaalalli waaqayyo ilma isaatiin nu gidduutti mul'ate. Kanaaf waaqayyo nu jaallate jechuun ilma isaa maal nu godhe? Nuuf kenne. Kudhanirraa nuyi waaqayyoon hin jaallanne. Nuyi waaqayyoon hin jaallanne. Inni garuu nu jaallate. Waaqayyo. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf kenne. Jaalala jechuun isa kana jedha. Kanaaf jaalalli waaqayyoo gaafa jennu ifa jechuudha. Jaalalli waaqayyo nu gidduutti kan mul'ate ilma isaatiin. Kanaaf waaqayyo jaalala kan jennu tokkocha ilma isaa amma kennuutti nu jaallate. Waaqayyo jaalalaan kennuuf kennuu dhabuu irratti miti kennu hundaa'u. Waaqayyo jaalala eenyummaa isaatu jaalala waan kenneef waan hin kennineef miti. Garuu jaalalli isaa sun nu gidduutti kan mul'ate immoo ilma isaa furee lubbuu kennaa akka ta'u kennuudhaanii jechuudha. Okay. Eenyudha ammallee jennee moorii adda baafachuu barbaanne sadii tokko irraa maal jedha? Abbaan jaalala guddaa akkamii akka nutti agarsiise mee ilaalaa jedha. Kanaaf kan nu jaallate eenyudha? Abbaan specifically. Abbaan lama hin jiru ingilis. Waaqayyo abbaan tokkuma. Isatu nu jaallate. Akkamitti haga ilma isaa dabarsee nu kennuuti. Ilmi kan isaati jechuudha. Ilmi kan eenyuti? Kan waaqayyo abbaati. Akkamitti akkasitti ta'e ammuma yeroo ammallee isinii dubbisa. Jaalala kanaan nu ijoollee waaqayyoo jedhamnee waamamne. Ijoollee waaqayyoo jedhamnee kan waamne jaalala kanaan. Jaalalli kun eenyuuni? Kiristoos. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti ilmaansa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keessan keessatti ergee jedha. Hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keessan keessatti maal godhe jedha? Ergee. Kanaaf ilmaan waaqayyoo kan nuti jedhamne karaa ilma isaati jechuudha. Karaa ilma isaati jechuudha. Abbaan jaalala guddaa akkamii akka nutti agarsiise mee ilaalaa. Abbaan maaliidhaan? Ilma isaa nuu kennuudhaan jechuudha. Ilma isaa nuu kennuudhaan jechuudha. Jaalala kanaan nu ijoollee waaqayyoo jedhamne in waamamna. Dhugumas nu ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo waaqayyoon waan hin beekneef nus hin beeku. Waaqayyoon waan hin beekneef nus hin beeku. Waaqayyo ilma isaa nuu kennuudhaan jaalala nu gidduutti agarsiisa. Kana qofa miti. Hafuura ilma isaa nuu kennuudhaan ijoollummaa kenna mirkaneessa jechuudha. Ilmaan isaa otoo keessan agarsiisuudhaaf waaqayyo hafuura ilma isaa garaa keessan keessatti argina. Asirraa jedhan abbaan jaalala guddaa akkamii akka nutti agarsiise mee ilaalaa. Jaalala kanaanis nu ijoollee waaqayyo jedhamne in waamamna jedha. Argitanii? Ijoollee waaqayyo jedhamne in waamamna. Hafuura ilma isaa nu keessatti arga jedha iddoo biraatiin. Interesting. Kanaaf amma jaalala kana kan nutti agarsiise eenyudha jechuudha. Waaqayyoodha jechuudha. Jaalala kanaan nu ijoollee waaqayyo jedhamne waamamna. Kanaaf jaalalli waaqayyoo kan inni jedhame. Okay, Kiristoosoo lubbuu ofii dabarsee nu kennuudhaan nu jaalate. Lubbuu ofii dabarsee nu kennuudhaan maal nu godhe? Nu jaallate. Kanaaf jaalala guddaa kana kan jidduutti argine waaqayyo tokkocha ilma isaa amma dabarsee nu kennutti waan jaallate. Kanaaf jaalala waaqayyoo jedhame. Lammaffaa jaalala waaqayyoo erga jedhee ka'een boodatti jalqaba kan nuti ayyaanni eenyu jedha? Ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos. Ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos. Interesting. Amma akkuma jaalala waaqayyoo argine ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoosis macaafni qulqulluun ifa godhee lafa nuu kaa'a. Mee wangeela Yohaannis bira dhadhaammas. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14. Maal laalaa obboloota koo? Ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyo abbaan ilma isaa nuu kennuudhaan jaalala nu gidduutti agarsiisa. Ilmi isaa immoo ayyaana nutti agarsiisuudhaan tokkoo keenya jireenya du'arraa gara jireenyaatti nu jijjiiree jiru. Afurraa mee dubbifna. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate eenyu? Kiristoos. Ulfina isa ayyaanaaf dhugaadhaan guute argina. Ulfina isaas isa ilmi tokkochi abbaa isaa irraa argatu ture. Ulfina isaa argina. Ulfina maaliidhaan guute? Ayyaanaaf dhugaadhaan guute. Ayyaanni eenyu jedhame? Ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos jedhama. Interesting. Kanaaf ayyaana jechuun waan nuuf hin malle nuuf gochuu jechuudha. Waan nuuf hin malle nuuf gochuu jechuudha. Waan anaaf hin malle, waan isiniif hin malle, undeserved ka taane garuu maal nu ta'e jechuudha. Nuuf kenname jechuudha. Nuuf kenname jechuudha. Kun maal jedhama? Ayyaana jedhama. Ayyaana jedhama. Waaqayyo nu jaallate, Kiristoos immoo maal nutti agarsiise? Ayyaana nutti agarsiise. Fakkeenyaaf Phaawulos daandii Damaasqoo irratti yeroo qabame hojii ergamoota boqonnaa 9 keessatti maal jedheen Kiristoos daandii Damaasqoo irratti qabe? Ana isa arattu jedhee. Ati eenyu jennaani? Abbaan ijoollee isaa kana ajjeesuuf ari'aa irratti qabe.
Asiyuun mana keessan keessatti ijoollee keessan ajjeesuudhaaf oduu jedhan isin dhuftanii nama ajjeesuuf jedhu kana qabdan. Sammuu namicha kana keessatti wanti kana keessa isin nama aboo qabudha. Qabdanii namicha maal gootan hiitan ajannu. Manidhaa kana keessa ta'ee namichi maal yaada? Yoo dhufee na ajjees yoo dhufee kana godhaa. Ijjiri Phaawulos maal ta'e? Jaamaa ta'e. Phaawulos tarii guyyaa du'aa eeggataa ta'uu danda'a. Deemi jedheen. Maal akka godhuuf yooma ifallee baay'een taaneef. Dhumarratti ilma koo jedheen. Hojii addaatiif isa dibeera jedheen. Kun ayyaana jedhama. Dubartittii duuti isheetti murteeffame ilaala. Namoonni hundinuu walii galanii du'atti murteessanii mirkanaa'insa Kiristoosiin irraa argachuuf gara isaatti dhufan. Inni immoo mee isin keessaa namni akka tokko hin qabne yoo jiraate jalqaba maal godhu jedheen dhagaa na rukutu jedheen. Gad jedhee gaafa lafatti barreessu hunduu yakka ofii gaafa yaadatu biraa sokkee deema. Akkas jedheen Kiristoos ani sitti hin faradu jedheen. Itti deebitee maal godhe jedhe cubbuun hojjete ayyaanatti agarsiise. Ishee duuti maluuf jireenyatti agarsiise. Ishee salphinni maluuf jireenyatti agarsiise. Abdiitti agarsiise. Kun ayyaana jedhama. Isa kanaan eenyutu nu fayyisa? Kiristoos Yesuus. Maal uffachuudhaan? Salphina keenya uffachuudhaan. Namummaa keenya uffachuudhaan. Ulfina waaqummaa isa abbaa wajjin wal isa qixxeessu akkuma Qolaasiyas boqonnaa lamarratti dubbatu achitti dhiisuudhaan. Dhufee lafa kanarratti salphinaan argee salphina keessaa nu baase jechuudha. Kun ayyaana jedhama. Akkuma sagalichi nu gidduu buufate ulfina isa ayyaanaaf dhugaadhaan guute. Argitanii? Ayyaanni qaawwa keenya yeroo cufu dhugaan soba saaxila jechuudha. Kiristoos immoo dhugaadhaaf ayyaanaan akkasitti nu fayyisa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kanaaf ayyaana eenyu jedhama? Ayyaana Gooftaa Yesuus Kiristoos. Macaafni Qulqulluun ayyaana Waaqayyoo, ayyaana Yesuus Kiristoos iddoo jedhutti qaba. Walitti qabee jechuudha. Isa kana ayyaanni Waaqayyoo ilma isaa nuuf kennu yeroo ta'u, ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo lubbuu ofii dabarsee nu kennudha jechuudha. Lubbuu ofii dabarsee nu kennuudhaan jireenya nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf jaalalli Waaqayyoo, ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos akkasumas tokkummaan Hafuura Qulqulluu isin wajjiniin haa ta'u jedha Macaafni Qulqulluun. Isin wajjiniin haa ta'u jedha. Amma tuqaan sadaffaan nuti ilaallu maalidhaa? Ayyaana. Ayyaana. Ayyaana eenyu? Ayyaana Yesuus Kiristoos. Itti aansinee ayyaanni kun hunduma keenya waan nu godhe tokko nu godhe. Ayyaanni kun hunduma keenya iyyuu fudhee maal nu godhe? Kiristoos keessatti tokko taane jechuudha. Interesting. Itti aansinee maal ilaallaa? Tokkummaa Hafuura Qulqulluu. Amma tokkummaa Hafuura Qulqulluu gaafa laallu Macaafni Qulqulluun akkas jedha. Tokkummaa Hafuura Qulqulluu gaafa laallu eeruu sila dubbisettiin deebi'a. Eeruu sila dubbisettan deebi'a. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 akkas jedha. Waa'ee tokkummaa yeroo dubbatu. Isin nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa arginee fi isa dhageenya sana isinitti himna. Tokkummaan keenya abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jedha. Tokkummaan keenya abbaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jedha. Tokkummaan kun tokkummaa maali? Tokkummaa Hafuura Qulqulluu. Eshi tokkummaan keenya abbaa fi ilma wajjin jedheera. Kiristoos immoo akkana jedha. Akkuma nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif. Mee ergaa Yohaannis keessa dhaqeen ergaa Wangeelii Yohaannis keessa dhaqeen Wangeelii Yohaannis boqonnaa 17 waa'ee tokkummaa kana iddootti Kiristoos irra deddeebi'ee cimsee dubbatu tokkoon dubbiseen as deebi'a. Akkana jedhe 22 irraa 21 irraa dubbise. Isaanis tokko haa ta'aniif. Isaanis tokko haa ta'aniif yaa abbaa akka ati ana keessa anis si keessa akka hin jiru isaanis nu keessa haa jiraataniif. Kana jechuun akkuma nu tokko ta'an isaanis nu wajjin maal haa ta'aniif jechuudha. Tokko haa ta'aniif. Biyya lafaas akka tan argite haa beekuuf kadhachuu kooti. Kanaaf tokkummaan keenya akkuma abbaaf ilmi tokko ta'an nus tokko taana jechuudha. Kana jechuun tokkummaa qaama singilnees miti jechuudha. Tokkummaa hafuuraati. Kanaaf tokkummaan Hafuura Qulqulluu si wajjin haa ta'u gaafa jedhu tokkummaa abbaaf ilmi ittiin tokko ta'an, tokkummaan of Kiristoos ittiin tokko ta'an, tokkummaa hundi keenya ittiin tokko ta'an jechuudha. 22 irrattis akkuma nu tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif ulfina ati naaf kennite isaaniif maal godheera jedha. Kenneera jedha. Akkuma akka bifa kennaan
akka fakkeenya keenyaatti haa uumnu isa jedhutu akkuma tokko taane isaanis tokko haa ta'ani. Waa'ee hafuuras yeroo dubbatu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:11 irratti hafuura namicha keessa jirutu beeka malee waa'ee namichaa beeka malee namni bira beeka akkasuma jedha. Hafuura Waaqayyoo malee eenyullee waa'ee Waaqayyoo hin beeku jedha. Hafuura Waaqayyoos akka hafuura namaati. Kana jechuun hafuurri Waaqayyoo hafuura namaati jechuu miti. Waaqayyo akka bifa keenyatti akka fakkeenya keenyaan nama humna jechuun namni waaqa jechuu miti. Akkasuma akkuma ta'e jechuudha. Kun kiliiriidha. Hidhaa seexanni nu hiika jalaa Waaqayyo nu haa baasu. Macaafni qulqulluun ifa tokkummaa hafuura qulqulluu. Akkuma inni tokko ta'an isaanis tokko haa ta'an akkuma jedha. Efesoon irraan iddoo tokko isin dubbisa. Efesoon boqonnaa 4:3 irraa akkana jedha. Hidhaan nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti ergachuudhaan maal godhaa jedha? Dhama'a. Tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti ergachuudhaaf dhama'a. Tokkummaa hafuuraa inni jedhu isa kana jechuudha. Kanaaf qaama kophaatti uf danda'e jedhanii hafuura qulqulluun teessoo irra kaa'uu kan barbaadan Mul'atan 22 teessoon hin jiru. Kan jiru teessoo abbaa fi kan ilmaa. Akkuma immoo teessoo abbaa koora ta'e inni immoo ana wajjin teessoo koora ta'a jecha Kiristoositti. Mul'atan 22 irratti immoo teessoo Waaqayyoo fi teessoo hoolichaa. Isaan akkuma tokko ta'an nullee hafuuraan isaa wajjin maal ta'an jechuudha. Tokko ta'an eenyu wajjin abbaa fi ilma wajjin. Kiristoosu jedhe kan anattis amanaa abbaa koottis amanaa. Gayaadha jechi Kiristoosii. Itti dabaluun hin barbaachisu. Irraa har'isuun hin barbaachisu. Anjirma wayiniiti jedha Kiristoos. Anjirma wayiniiti jedha. Isinoo damee kooti jedha. Dameen anatti qabatee hin jiraan ija godhachuu hin danda'u jedha. Kanaaf obboloota koo isin wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenya isinitti himna. Tokkummaan keenya abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jechuudha. Eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kadhataan xumura. Gargaarsa nu gootee harka kee nurra qabde jiraachuu keenya karaa ilma keessa mirkaneessiteef galanni si haa ga'u. Ammallee hafuura kee qulqulluu karaa ilma kee nurra dhangalaasuun seenaan jireenya keenyaa akka jijjiiramuuf cubbuu akka moonuuf nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Afaan yeroo keenya irratti immoo nu gargaari maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhannaa abbaa. Ameen. Eebbifamaa.